Yaa warra booliyyoo jirra jirtu fayyaa keessanii baga nagaa fayyaa taatan nagaa kooti galata rabbii imee kottaa waa laallaa isiniin jedha. Egaa namni kun eenyu jettaniiti yaaddu? Nama baay'ee shubbisa jaalattuu fi nama baay'ee akkuma argitan bareeddudha jechuudha. Garuu immoo jechuudha sobni ishii baay'ee pirankii ajaa'ibaa hojjechuu isaaniiti jechuudha. Jechuun waan hin jirreen waan takka addunyaa irratti ta'amee hin beeknen akkanatti pirankii hojjetan jechuudha. Maaliif Saidoo bira yeroo dhuftu musliima fakkaattee hijaaba uffattee abaayaa uffattee dhufti. Garuu asitti immoo akkana jechuudha. Yeroo baay'ee nan argaa shaashillee akka musliimotaatti uffattu. Uffatni ishii akka musliimatii miti. Gaaf tokkos iddoo nyaataatti ta'e yeroo guyyaa Saidoon akka boo'u ta'u tokko iddoo sanitti harki ishii qullaadha, kafanni ishiin kaawwattee jirtu qumxaadha. Yaa achumatti diraamaa hojjechuudhaaf shaashii uffatte malee jalqaba sirbaa turte jechuudha. Viidiyoon kunniin viidiyoonni amma asitti isinii fide kuni viidiyoo amma sa'aatii daqiiqaa muraasan booda gadhiifame sa'aatii oduu kan hin guutintu jira. Kan itti immoo guyyaa 5 ta'ee jira, kan guyyaa 3 ta'ee jira jechuudha. Kun hundi osoo diraamaa kun hojjetamaatii jirudha jechuudha. Diraamaa kanarratti gaafa laman ishii qabe gaaf tokko sobdee akka boo'u taate is sobdi jechuudha. Yoo fuula guurtu keessa kolfuuti itti dhufa jechuudha. Akkasumatti irratti baree guyyaa isa dhumaa viidiyoo hojjetan kanallee jechuudha. Guyyaa fiigdee itti maramtu sanii achi deemtee kaatee dhuftee itti maramte jechuudha. Obboleessas immoo diraamaa isaanii keessa buufachuuf akka namni pirankii hin jenneeni piraankiin irratti hojjechaa jirtu jedhanii akka uummanni irratti hin barree fi micayyoon baay'ee zannaxxuu turte jechuudha. Egaa haala kanaan nama turedha jechuudha. Viidiyoon kun immoo guyyaa tokkoyyuu hin guunne. Viidiyoon kun iddoo waraabessa nyaachisan kan deemte jechuudha. Kinoo asitti waraabessi soortii jechuudha. Waraabessaaf nyaata kennaa jirti. Iddoo kana deemte jechuudha. Guyyaa tokko hin guunne. Guyyaan nama viidiyoo kana gadhiisutti guyyaa tokko guutaa jechuudha. Haala kanaan jechuudha. Asitti immoo haala kanaan uffata kana uffattee uffata aadaa irreechaaf qophaa'aa jirti. Guyyaa tokko jedha. Kun immoo kunis dhiyoodhuma jechuudha. Haala kanaan jirti jechuudha hayyuun nama hajjabattuu miti jechuudha. Walumaa galatti istoorii ishii jala galtanii yoo laaltan nama ajjabattuu miti. Ishiinis akka musliima hin taane tan amma amanii jechuudha. Maaliif jennaan egaa musliimni immoo hin eeyyamaa, fuudhuu hin eeyyamaa. Ishiinis abbaa manaa heerumuu hin dandeessi kan fuudhee akka jedhan kan dhageenye. Garuu amma akka hin taane yookaan akka piraankii ta'ee akka Sumayyaan illee akka sobdee shaqqalattu, Saidoonis akka sobee shaqqalatu, Ayyaantunis sobdee akka isaan faana maallaqaan hojjechaa jirtu hedduu beeknee jirra. Galatooma ulfaadhaa. Durallee diraamaa keessanirraa homaa hin baranne, wanti nuti baranne hin jiru. Wanti nuti baranne tokko hin jiru jechuudha. Laallee Saidoon niitii lammaffaa yookaan jaartii lammaffaa akka piraankii ishii goonan ishiin immoo jaalattee duras jaalattee waan jirtuuf kan jenne kanuma. Shamarri takka akka hin muddamne tokkoffaa irratti muddamu akka hin qabne namni tokko gaafa gaafii jaalalaa yookaan qalabatii fiduu fi akka muddamu hin qabnedha jechuudha. Kan itti himamu kan wanni jechuu qabnu isa kanaadha jechuudha. Kanaafuu akkasiin isiniin jedha. Wanti isinirraa baranne muraasa, garuu diraamaan keessan baay'ee dheeraadha. Ani wanti nani baradde shamarri akka muddamuu hin qabne akkasuma nama shiidhaa ta'u akka filachuu qabdu malee jaalalaaf jettee iddoo hin taanetti akka hin kufne gorsa akkasii waan dabarsuudha. Garuu immoo
hin baay'istan jechuudha. Hin baay'ate nurra darbee amma nu geera nutti hin fidinaayi dhaloota nu jalaan balleessinaan burjaajessinaayi uummata karaarraa hin kaachisinaa keessattuu abbaan daa'ima tokko gadi baheetoo yoo akkana ta'u yoo hodoo haadha manaa jabduu cimtuu haadha manaa ishii isa horachuu dandeessu osoo qabuu kan gadi bahee wanta akkanaa hojjetu piraankii haa ta'u garuu dhugaa osoo ta'e gaarii miti jechuudha. Wanta akkanaa amantii kam keessattuu seeran fuudhuu qaba. Ilmi musliimaa tokkos erga fuudhuu barbaade erga eeyyame akka itti eeyyamame qaba. Hundumti isaatu akka ta'utti qaba jechuudha. Kunis hamma hundi isaatu mataa isaatti akkuma ta'etti akkuma seera isaatti ta'a malee akkanumaan hin ta'u. Kanaafuu nuti isin barree jirra durumaa diraamadha. Ammas immoo waan biraa fiddu yoo fiddan malee diraamaa bira amma kana isin irratti barree jirra isiniin jechuun jaaladha. Viidiyoon amma asirratti argitan kun dhiyoodha. Erga diraamaan kun ta'e jechuudha. Dhugaa yoo asirra deema waan baay'ee argu garuu dhugaadha jennee baay'ee tokko jechuudha. Kara ishiitis cinqamaa kara isaatis cinqamaa akka waan idaa qabnu turre jechuudha. Amma garuuyyuu haala kanaan barree jirra. Ulfaadha baga tiktookiin jiraate ishiinis tiktook irratti fataa nama jettuudha. Nama uffata aadaa uffattee bareedina ishii akkasuma bareedina uffata aadaa beeksistuudha. Kun diraamuma malee isheenillee tarii jaalallee qabdi. Asumaachu kun asitti immooyyuu maal jedhama shinooyyee deemte jechuudha. Guyyaa qaammeessa shinooyyee sirbaa oolte jechuudha. Kunis fagoo miti dhiyoodha jechuudha. Dheengadduma. Kanaafuu haala kanaan jirti. Yoo ishee musliima taatee heerumuu barbaadde akkasitti Sayidoonoo akkasitti fuudhuu barbaade akkasitti nutti gadi baasaa yeroo shahaadaa qabattus wantoota hundumaa nutti gadi fidaayi. Ani tokkoffaa irratti akka soba ta'e kanan beeke hawaanuma ishiin argisiisturraa lammaffaa immoo jaarsoleen hin dhufne jaarsolee sunis waraabamne viidiyoo birriin 600,000 sunis akkamitti akka gaafatame hin barree kana irratti jechuudha. Piraankii ta'uu irratti hundoo akka piraankii ta'e barree jirra. Garuu yaa ta'uudhuma laalaa jirra. Akkasiidha isiniin jenna. Asumarraan immoo hordoftoota keenya kabajamuuf jaalatamoo bakki isinii hin mallee hin dhaabbatinaayi. Bakki isinii hin malu hunda dhaabbadhaayi. Egaa mucayyoon tun jireenyi ishiitiif isinii galee maallaqaan diraamaa kana hojjechaa jirti. Ishiin hojii ishiitii waan ta'eef hin hojjetti jechuudha. Kan immoo sobuu osoo haadha manaa qabu haadha manaa biraan fuudha akkana na gaafatanii Sumayyaan na didde maal jedhuufis hojii harkasaa hin argata inni hundi keessan. Garuu immoo waan isinii ta'u jala deemaa wantoota barnoota isinii ta'u gorsoota garaagaraa dhaggeeffadha. Waa'ee amantii keessanii baradha. Amma waa'ee amantii yeroo baay'ee viyuu hin qabu. Waan tokko laayikii hin qabu jechuudha. Gorsi garaagaraallee namoonni hedduun asirratti nu gorsu nu barsiisu hayyoonni viyuu hin qaban laayikii hin qaban. Kan laayikii qabu kan viyuu qabu immoo warroota akkanatti jajallisee ebeluun akkas taate ebeluun akkana ta'e ebeluun du'e ebeluun ka'e ebeluun naajjeeste ebeluu fuudhufanii ebeluun naallolte wantoonni akkanaa kun hin daawwatama. Kanaaf uummanni badeera akkuma badeetti nama balleessuu osoo hin ta'in sirreessuudha. Uummata ofii sirreeffachuudha. Waan gaarii hojjechuun barbaachisaadha. Waan gaarii hojjettee laallamuu dhabuun kee lafa kanarratti gatii dhabdu gubbaarratti gatii hin argatta. Kanaafuu waan gaarii lafa kanarratti hojjedhu obbo Sayidoo siin jechuun jaaladha. Waan gaarii hojjedhu dhaloota waan gaarii dabarsi malee kanumaan hin qabattarinaayii. Isin nama guguddoodha. Nama waa hedduu isinirraa barachuu dandeenya. Garuu haala kanaan uummata burjaajessitanii uummanni amantii ofii yaa hordofuu wantoota gorsa garaagaraa yaa hordofuu wantoota akkasiisan osoo gorsanii gaariidha. Garuu hundumtuu mataa ofiitiif maallaqaaf jiraata. Hojuma godhatee bakka hojuma godhatameetuma ittiin jiraattamaa jira. Kan ittiin jiraattamu miidiyaadha waan ta'eef miidiyaan immoo gaafa laallamuu dide
hojii ma akkana xaxaxaxaa kana fidanii ka uummanni dhugaadha seetumatti gasseenaa ilaala sinachumaan ka waan argattanii sinis dhugaa qabdu wanti isinitti ilaalamu tokkollee hin jiru jechuudha dhugaadha. Kanaaf akkasii sinin jenna uummata qashtii ayyuun teessan warra boolellee sirbitee sirba guutuu abarraati kan amma ishiin sirbaa jirtu kuni akkasii waa baay'eedha. Egaa haala kana kan jirtu nama akkanaa nama haadha manaa fi abbaa manaa wallalchiisaa jiru nama akkanaati. Ta'uu sinuushiitti naafne osoo hin ta'in garuu hojiin kun hojii diraamaati. Diraamaa keessan dhiisaa sumarraan nurraa gabaabsayii siniin jenna nuti. Waan biraa wantoota nu barsiisan fakkeenyaaf amma biyya galteertaa Saidoo wantoota shamarran biyya Arabaa irratti hojjettu fakkeenyaaf gaafa shamarran takka biyya Arabaatii galte maal hojjettee akka of jijjiiruu dandeessu maal akka hojjennu biyya keenya keessatti maallaqa xiqqoo qabannee gallamuu guddaa qabannee galla kanneen nuuf hojjedhu maal irratti invest akka godhuu qabnu kanneen osoo nu barsiistanii maal ta'a jalma deemaa akkanumaan boru waan dhalootaaf hin tolle waan dhaloota gaddisiisu waan boru dhaloonni keenya nu laalee badumaaf hojjenna sinin jechuun jaalladha. Hundumti keenya akkas ta'uu hin qabnu waan dhaloonni nurraa barbaadu hojjechuu qabna malee waan dhaloonni ittiin badu hojjechuu hin qabnu. Egaa warra booliyyoo asumarratti qophii keenya xumurraa nagaan nu tura ulfaadhaa jiraadhaa isiniin jenna waan nu dhaggeeffattanii fi egaa warri mana kanaaf immoo aaraa taatan subscribe share like gochuudhaan wantoonni asirratti daddarban gaayoo dasiisin jedhan yoo isinitti tolan daawwachuu share godhuun gatii nama kaffalchiisu like gochuunis gatii takka nama kaffalchiisu homtu subscribe gochuunis gatii takka nama kaffalchiisu jechuudha. Gatiin wanti itti kaffaltan hin jiru kanaafuu like subscribe godhaatoo gorsoota garagaraa ittiin daawwachuu dhaggeeffachuu barachuu akkasumas nu barsiisuu barreessuudhaan jechuudha dhaggeeffattanii nutis beekne.